Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa kun Maraan Miidiyaati. Maraan Miidiyaa odeeffannoowwan garaagaraa qindeessee kan isin biraan ga'u miidiyaa keessan. Guyyaa irraas immoo odeeffannoowwan garaagaraa qindeeffannee dhufnee jirra. Odeeffannoowwan guyyaa irraa kan waliin ilaallu keessaa inni jalqabaa yaa'iin waldaa kiristaanaa warra wangeelaa addunyaa torban darbee kana keessa jechuudha gara Kooriyaa Kibbaatti wal ga'anii turanii achittis dhimmoota gurguddaa waldaa kiristaanaa fi haalatti addunyaan jirtu itti wal qabatee marii guddaa taasisanii jiru. Dhimmoota marii isaanii maal akka isaan ta'an kan wajjin ilaaluta. Gama biraatiin ammoo torban kana ijoo addunyaa ta'ee kan jiru dhimma ari'atama kiristaanotaa biyya Naayijeriyaatti deemaa jiru jechuudha. Egaa golee addunyaa garaagaraa keessatti kiristaanonni ari'atama garaagaraa keessa jiru. Waldootiin kiristaanaan gubatu, kiristaanonni baay'een ajjeefamuu, qeesaan irraa buqqa'u. Kanaaf dhimmi kunis ijoo guddaa ta'ee jira. Keessumaa immoo torban darbee kana keessa haalli itti kiristaanonni biyya Naayijeriyaa keessa jiran rakkina isaan keessa jiran wal qabatee ijoo addunyaa dubbii addunyaa dhimma miidiyaa addunyaallee ta'ee jira jechuudha. Kanaaf isas kan wajjin ilaaluta. Gama kan biraatiin immoo geggeessaan waldaa warra kaatolikii Poop Liyoonii torban kana waan dubbatan ijoo guddaa ta'ee jira ijoo addunyaa jechuudha. Innis immoo gooftaan Iyesuus fayyisummaansaa yookaan fayyisaa ta'uunsaa kan Maariyaam waliin wal dorgomaa miti fayyisaan gooftaa Yesuus Kiristoosidha jedhanii dubbatanii jiru jechuudha. Kanaaf isaan kana tokko tokko wal duraa duubaan kan wajjin ilaaluta. Hanga xumuraatti waliin turaa kan isin jedhu saganticha waliin an Joonsee Ayyaanaa isin wajjin tura. Dhimma ijoo keessa jalqabaatiin dhimma gamtaa yookaan immoo yaa'ii gamtaa kiristaanota warra wangeelaa addunyaa kan Kooriyaa Kibbaa Seewulitti taasisirraa kan jalqabnu ta'a. Egaa golee addunyaa garaagaraa irraa geggeessitoonni waldootii kiristaanaa adda addaa jechuudha gara Kooriyaa deemaniiti kan isaan turan torban darbee kana keessa achittis dhimma tokkummaa fi dhimmoota garaagaraa kaasanii maree bal'aa taasisaniiti kan isaan jiran jechuudha. Dhimmoota ijoo dhimma sanarratti kaan yookaan immoo yaa'ii sanarratti kaan keessaa kan ni jalqaba dhimma dandeessummaa amantaati. Dandeessummaa amantaa yookaan immoo religious pluralismiin rakkina waldaa kiristaanaa yookaan immoo hudhaa waldaa kiristaanaa gooftaan Yesuus fayyisaadha jettee waldaan kiristaanaa biyya lafaatiif ifa taate fayyisaa gooftaa Yesuus Kiristoos ta'uusaa kan isheen lallabdu jechuudha. Kanaaf yaadrimeen religious pluralism yookaan immoo dandeessummaa amantaa kana keessa jiru garuu amantaan hundumtiyyuu sirriidha. Karaa garaagaraa gara waaqa tokkotti kan geessudha. Yaada jedhu of keessaa qaba. Waldaan kiristaanaa garuu lafarra kan isheen jirtu isin ifa biyya lafaati, isin soogidda biyya lafaati jedhamnee jirra. Gooftaan Yesuus biyya lafaarra waldaa kiristaanaa kan inni kaa'e dhugaa wangeelaa dhugaa jiru kan akka isheen baastee dhalootatti dubbattudha. Dhuguma immoo wangeela Maatiyuus boqonnaa 28 keessattis ergama guddaa jetti waldaan kiristaanaa dhaqaa saba hundumaa barsiisaa. Bartoota koo godhaa, duuka buutota koo godhaa. Isa gooftaan Yesuus jedhee adaraa bartootatti kenne yeroo ammaa kana immoo bara amma keessa jiraannu keessatti waldaan kiristaanaa hojii isheen hojjechaa jirtuu fi gufuu guddaadha jechuudha. Kanaaf waldaan kiristaanaa gooftaan Yesuus karaa tokkicha gara waaqayyotti geessu, gara jireenya bara baraatti geessu, karaan ittiin fayyan tokkicha akka ta'e akka isheen dubbattu kan macaafa qulqulluu kaa'u garuu yeroo ammaa kana addunyaa keessa golee garaagaraa yookaan immoo falaasamni poolisiin addunyaan hordofaa jirtu baay'eensaa kanaan kan mormudha jechuudha. Kanaaf geggeessitoonni Kooriyaa Kibbaatti wal ga'an kuni dhimma kanatti gadi fageenyaan mari'atanii jiru. Waldaan kiristaanaa ija jabinaanii gooftaan Yesuus fayyisaa akka ta'e sirriitti jala murtee dubbachuu akka isheen qabdu, lallabuu akka isheen qabdu, dhalootaanii wangeela dhugaa kana ga'uu akka isheen qabdu jala muranii dubbatanii jiru jechuudha. Waldaan kiristaanaas dhugaa qabdu kana dhugaa farkaa qabdu kanatti leeyyoo akka isheen hin qabne, yaaddoo akka isheen hin qabne, sodaachuu akka isheen hin qabne isa kana jala muranii dubbataniiru. Kanaafis jedhanii wangeelli dogoggora tokkoyyuu kan hin qabne sagalee waaqayyoo ta'uusaa dhalootatti hin dubbanna. Naannoo jirru afaan qabnuun aadaa qabnuun hawaasa keessa jiran hundumaa keessatti gooftaan Yesuus fayyisaa akka ta'e jala muree dubbachuu qabna yaada jedhu kanarratti walii galanii ka'an jechuudha. Inni kan biraan immoo yaada sodomummaati. Sodomummaanis yaada rakkisaa, falaasama rakkisaa addunyaadhaa fi keessumaa waldaa kiristaanaatiif mata duree dhukkubbii ta'ee jira. Akkuma isin beektanii waldootiin kiristaanaa biyyoota garaagaraa keessa jiran yaada kana fudhatanii qaama hojii isaanii qaama tajaajila isaanii godhanii hojjettoonni wangeelaa gaa'ela saalaa wal fakkaataa qaban luboonni gaa'ela saalaa wal fakkaataa qaban yeroo isaan itti waldaa keessa dhaabbatanii tajaajilaa jiran jechuudha. Inni kun dhugumaan macaafa qulqulluutiin kan mormudha. Isa kana irrattis waldaan kiristaanaa jajabinaan dubbachuu akka isheen qabdu kan isaan lafa kaa'an jechuudha. Inni kan biraan tokkummaa amantootaati. Tokkummaan amantootaa bifa garaagaraatiin firaagmentii ta'eera, ciccabeera, diddiigameera. Tokkummaan waldootii kiristaanaa keessa jiru baay'ee harca'aa jira. Kunis immoo sababa garaagaraatiin jechuudha.
Kanaaf inni kunis deebi'ee wal qabachuun akka jiru waldootiin kiristaanaa wal faana hojjechuu akka qaban waldootiin kiristaanaa wal faana dubbachuu akka isaan qaban dhugaa qaban wal faana sagalee tokkoon dubbachuu akka isaan qabanis jala muranii dubbatanii jiru jechuudha. Egaa yaadi gudunfaa isaan dhimma kanaa wal qabatee addunyaa yaada garaagaraatiin yookaan falaasama adda addaatiin boora'e kana keessatti Waaqayyo hojjetaa seenaa eegaa seenaa akka ta'e sagaleen Waaqayyo dogoggora kan hin qabne dhugaa tokkicha akka ta'e sagalee Waaqayyo akka ta'e inni kan biraan karaan fayyinaa Yesuus duwwaa akka ta'e gama biraatiin immoo Hafuurri Qulqulluun bara keenyas hojjechaa akka jiru bara duriitti bara ergamootaatti bara abbootii amantii duraatti osoo hin taane ammayyuu Hafuurri Qulqulluun lafarratti hojjechaa akka inni jiru dhugaa kana sirriitti addunyaatti ibsu akka qabnu dubbachuu akka qabnu walii galee irraa jedhanitti kan isaan walii galanii ka'an jechuudha. Kanaaf waldaan kiristaanaa cichoomtee dhugaa qabattetti dhugaan jiru dhugaa wangeelaa dhugaan alamnedha. Dhugaa dogoggora hin qabnedha. Dhugaan sirreeffamnedha. Isa kanaaf wangeelli akka fayyisu wangeelli sagalee Waaqayyoo akka ta'e karaan Yesuus duwwaa akka ta'e ija jabinaan dubbachuu akka isheen qabdu dubbatanii jiru jechuudha. Kanaaf nuunis kanarraati waan baay'ee barannaa waan baay'ee ilaallaa dhuguma immoo waldootiin kiristaanaa biyya keenyaas tokkummaa isaanii irratti hojjechuu akka isaan qaban dhimmoota dubbii wangeelaatiin morman kan akka sodomummaa kan akka religious pluralismii kan yookaan immoo daneessummaa amantaa karaan hundumtuu karaa sirriidha karaan hundumtuu qajeelaadha namni hundumtuu waan qabatetti yoo jabaate dhumisaa rizaaltiin isaa yookaan immoo galgalli isaa tokkodha jedhanii yaaduun sirri akka hin taane jala muranii gaggeessitoonni amantii waldootii kiristaanaa biyya keenya keessa jiran isa kana dhaloota jiru saba amma jiru dhaloota taanutti immoo dabarsuun ija jabinaan dubbachuun qajeelchuun barsiisuun dhugaa jiru immoo itti agarsiisuun baay'ee murteessaa akka ta'e kan irraa barannudha jechuudha. Ajandaan keenya inni kan biraani dhimma ari'atamaa kiristaanotaa biyya Naayijeriyaatti gaggeeffamaa jirudha. Egaa ari'atamni kiristaanotaa irra jiru gola addunyaa garaagaraa keessa jira. Biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti bifa adda addaatiin kiristaanonni ari'atamaa jiru. Ari'atamni kun ari'atama qaama miidhaa qaamarra ga'u, qabeenya isaaniirra kan ga'u, qabeenya waldaa isaaniirra kan ga'u, akkasumas immoo yaadaan siistamaan yookaan sirnaan ari'atamaa jiru jechuudha waldootiin kiristaanaa. Fakkeenyaaf amma kan jalqaba kaasni kun kan akka daneessummaa amantaa sun siistamadha yookaan sirnadha. Waa'een sodomummaa sirnadha. Mirgadha, mirga namaati, nama dhuunfaati. Kanaaf mirga nama dhuunfaa kabajuu sirra jira. Mirga kiristaana tokko kabajuu sirra jira. Ani gayii ta'e yookaan lesbiyaanii ta'e kiristaana ta'uu hin danda'a. Mirga kootti hin bu'iin akkuma jedhamu siistamaan yeroo itti kiristaanonni yookiin waldootiin kiristaanaa ari'atamaa jiran jechuudha. Kanaaf ajandaan guddaan torban kana keessa jiru dhimma ari'atamaa fi ajjeechaa kiristaanota Naayijeriyaa irra gahaa jiruti. Egaa kan Naayijeriyaa kan inni ifa bahee fi baay'ee waan cimeef baay'ee waan ulfaateef mee viidiyoo itti aanu kan dhaggeeffannu tajaajiltoonni baay'een rakkina achi jiru yookaan rakkina isaan irra gahaa jiru bifa garaagaraatiin miidiyaaletti baasaa jiru. Sagalee sabaaf ta'aa jiru. Sagalee nuuf ta'aa jedhanis immoo iyyachaa jiru jechuudha. Mee viidiyoo amma itti aanu kan dhaggeeffannaa deebi'u. Hello my friends. My name is Pastor Fred Williams and I serve in Plateau State, Nigeria. In recent weeks, our communities have faced brutal and heartbreaking attacks. Churches have been burned. Families have been displaced. Many brothers and sisters in Christ have lost loved ones simply because they follow Jesus. This violence is real. Our people are suffering. But even in the midst of the fear and the grief, the church in Nigeria is standing firm in faith. Today, I want to ask you, please pray for us. Pray for comfort for those who mourn and pray for protection for the believers in dangerous areas. And pray that the light of Christ will continue to shine in the darkness. Thank you for standing with us. God bless you. Kana duwwaas miti. Dhimmoonni kan biraan tajaajilan kan biraan immoo kan dubbate yookaan immoo sagalee kan ta'eef kan biraanis jira. Meeshaas ilaallee adeemne. To be outside performing
Korea every day. And they expect us to silence. Now, Nigerian government came out openly and denied there is no massacre, there is no genocide of Christians in Nigeria. And look at it today. United Nations, I know you're watching me. American Senate, you are watching what I'm doing, I'm saying here. Special advisor to Trump. Now, please tell Trump to save our life in Nigeria. They are killing Christians in Nigeria, massacre Christians. Egaa kun hundumtiyyuu rakkina biyyattii keessa jiru kiristaanota irra rakkina jiru ifa baasee mul'isuuf kan ta'edha jechuudha. Gaafa isaan ga'u gaafa morma isaan ga'u gaafa garmaleetti hammaatu gaafa garmaleetti cimuti akkasitti UN waamaa Seneetii Ameerikaa waamaa qaamolee gurguddaa addunyaa kanaa waamaa na ilaaltu na argitu ni jedhaniiti kan isaan dubbatan abbaan amma argine jechuudha. Baay'ee dheeffataniiti kan isaan dubbachaa jiran. Kanaaf dhimmi kun torban darbe keessa keessumaa torban kana iyyuu dabalatee ajandaa miidiyaa addunyaa ta'ee jira. Sabab isaa dhimma kanaa wal qabatee geggeessaan yookaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akeekkachiisaa biyyattiidhaaf kennanii jiru. Golee addunyaa hundumaa keessatti rakkoon kiristaanota irra gahaa jira. Haa ta'u malee kan Naayijeeriyaa garuu keessa bahee jechuudhaani Naayijeeriyaan ilaalcha addaatiin biyya ilaalamtudha jedhanii dubbatanii jiru. Doonaald Tiraamp. Mee isaanii haa dhaggeeffannu. Christianity is facing an existential threat in Nigeria. Thousands and thousands of Christians are being killed. Radical Islamists are responsible for this mass slaughter. I am hereby making Nigeria a country of particular concern. That's a legal definition. When the Christians or any such group is slaughtered, like is happening in Nigeria, 3,100 versus 4,476 worldwide. What horrible numbers. Something has to be done. I am asking Congressman Riley Moore, together with Chairman Tom Cole and the House Appropriations Committee, to immediately look into this matter and to report back to me. And I mean, like, immediately. The United States cannot stand by while such atrocities are happening in Nigeria and numerous other countries. It's not only Nigeria, it's all over. We stand ready, willing, and able to save our great Christian population around the world. This is not going to happen. The killing of Christians is not going to happen. Isa kanaaf mootummaan biyya Naayijeriyaas deebii kennee jira. Biyya Naayijeriyaa keessatti konstituushinii yookaan heerri isaanii wal danda'u amantaa tokkummaa amantaa akka amanutti dubbatu. Biyyattii keessatti amantaan wal danda'ee akka jiraatu. Egaa akkuma beekamu biyyi Naayijeriyaa biyya baay'ina uummataa guddaa qabdu Afrikaa keessaa isa jalqabaati. Gara miiliyoona 220tti siqaa jedhama. Saba kana Waaqayyo akka haaraa galfachiisu. Isa duwwaa immoo miti. Sabi kun dukkana keessa dhaabbatanii ifa ibsaa jiru. Kanaaf ifni kuni saba xinnoo Waaqayyoon yookaan saba muraasa iji isaa banamee gooftaa sun arge caala warra kan biraa warruma ari'atan gana dabalatee iji isaanii akka banamuuf kadhachuun nurra jira jechuudha. Macaafa qulqulluu akkuma dubbatu dhufuun gooftaa Yesuus Kiristoos sabii hundumtuu erga dubbii Waaqayyoo kana dhageeti. Addunyaa hundumatti erga lallabameeti. Erga lafi hundumtiyyuu dubbii Waaqayyoo dhageeti gooftaa Yesuus isa dhumaa kan dhufa jechuudha. Kanaaf sabii baay'een hin dhageenye, sabii ari'atu kun, sabii ajjeesu kun, sabii balleessu kun dhugaan ijaan galleefiif. Kanaaf nuun immoo jaalalaan saba ari'atu kana dabalatee garee ari'atu kana dabalatee Waaqayyo akka isaanitti araaramu, akka iji isaanii banamu, akka fayyan. Akkuma gooftaan Yesuus jedhee fannoo irra taa'ee nama isa waraanaa jiruun nama hadhooftuu afaan isaa kaa'aa jiruun nama qoraattii mataa isaa irra kaa'een nama barruu isaatti mismaaraan rukutaa jiruun nama miila isaa mismaaraan rukutaa jiruuf yaa Waaqayyo yaa Abbaa ati isaaniif dhiisi waan gochaa jiran hin beekanii jedhee akkuma dubbate. Nuunis jarri kun ajjeefaman haadhuman jenna miti. Garuu dhugaan kiristaanotaa akka hin dhokanne. Dhugaan saba kanaa akka hin dhokanne. Gidiraan isaan ragaa akka salphatu. Waaqayyo immoo koo waaqarraa akka isaaniif dirmatu. Kadhachuuf nurra jira jechuudha. Bira dhaabbachuu nurra jira jechuudha. Dhimma keenya itti darbinee jirra kabajamtoota hordoftoota keenya dhimma kanaan immoo gaggeessaanii waldaa kaatolikii warra Vaatikaan Poop Liyoon Maariyaam fayyisuu keessaa gahee hin qabdu jedhan. Fayyisaan biyya lafaa Yesuus Kiristoos duwwaadha jedhan.
Kana keessatti Maariyaam gooftaa Yesuus hin deessee kunuunsitee ijoollummaa isaatti guddisuu keessaa gahee qabdi. Kanaaf kabajni ishee malu isheedhaaf kennama. Garuu fayyisummaa keessatti gaheen isheen qabdu hin jiru jedhaniiti kan isaan dubbatanii jiranii. Kanas kan isaan dubbatanii waldaa isaanii keessatti gareen Maariyaam fayyisuu keessaa qooda qabdi jedhan waan jiraniif jechuudha. Kanaaf hordoftoota amantaa isaanii hundumaatii fi akka isaan hin dogoggorreef akka isaan karaa kan biraan ilaallee fi barsiisa jiru wajjinis immoo kaan barsiisa dogoggoraa gama kanaan jiruun akka isaan hin gowwoomfamneef jechuudha. Maariyaam fayyisuu keessaa gahee hin qabdu. Fayyisaan gooftaa Iyyasuus Kiristoos duwwaadha jedhaniiti ifatti kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Geggeessaan dhiyeenya kana boqotan Poop Firaansisis Maariyaam ni fayyisti jedhanii yaaduun gowwummaadha jedhan. Maariyaam gahee fayyisuu keessaa akka isheen hin qabne fayyisaan ilma Waaqa Yesuus Kiristoos duwwaa akka ta'e Macaafni Qulqulluus kanuma dubbata. Yesuus Kiristoos karaadha, dhugaadha, jireenya. Karaa Abbaa deemuudhaaf gara Waaqayyoo deemuuf jireenya bara baraa argachuu fi Yesuus Kiristoositti amanuun duwwaan gahaa akka ta'e Macaafni Qulqulluu keenya iddoo baay'eetti dhugaa nu baay'ee. Inni nuun mirga abbaatii qabnu, inni nuun dubbatu suni ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos duwwaadha. Malee Maariyaam mirga abbaa teessee waan nuuf dubbatu tokko hin qabdu. Maariyaam nama Waaqayyoo karaa ishee gara biyya lafaatti ilma isaa erguu jaallate akka gooftaan Yesuus itti dhufes akka namni itti dhufe miti. Kanaaf gooftaan Yesuus fayyisaa biyya lafaa tokkicha akka ta'e filannoo kan biraa kan hin qabne. Birqaba kan biraa kan hin qabne. Tokkicha fayyisaa biyya lafaa akka ta'e. Biyyi lafaa fayyuu yoo barbaade. Biyyi lafaa jireenya bara baraa argachuu yoo barbaade. Gara Waaqayyoo Abbaa deemuu yoo barbaade. Gooftaa Iyyasuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaa godhatee fudhachuun oomaa filannoo kan biraa kan hin qabnedha. Isa kanaaf amantoonni biyya garaagaraa haala garaagaraa keessa jiranis barsiisni akkasii Maariyaam duwwaa miti. Bara ammaa kana namootumti jiru akka ilma Waaqayyootti kan of yaadan. Namootumti Waaqa xixinnoo ta'anii iyyuu jiru. Akka waan isaan fayyisanitti kan ilaalaman. Akka waan harki isaanii gaafa namarra taa'u isaan nama fayyisanitti kan ilaalaman baay'een jiru jechuudha. Kan baay'ee karaara nama kaachisan. Isa kanaaf nuun kiristaanonni waan amma biyya lafaa irratti haasa'amaa jiru gurra keenya guutaa kan oolu, laphee keenya guutaa kan oolu, yaada keenya guutaa kan oolu kana kan nuti ittiin ofirraa deebisnu dhugaa dubbii Waaqayyootiin. Macaafa Qulqulluu maal jedhaa? Dhugaan achirratti barreeffamee jiru maal jedhaa? Dhugaan achirratti jiru maal jedhaa? Isa jedhu sirriitti gadi fageenyaan hubachuuf beekuun baay'ee murteessaadha. Bara kan absolute truth yookaan dhugaan wal tawaan hin jiru. Dhugaan akka abbaan amanedha. Dhugaan akka abbaan fudhatedha. Dhugaan namatti gargari jedhanii kan barsiisan baay'ee jiru. Isa kan yeroo kan biraa kan itti deebi'u ta'a bal'inaan. Garuu dhugaan jira. Dhugaan eenyu? Yesuus Kiristoos. Dhugaan eenyu? Ilma Waaqayyooti. Ana dhugaan jedha. Ana malee dhugaan hin jiru. Sababiin isaa ana dhugaan kan inni jedheef warri kaan fakkeessoodha. Warri kaan hin fakkeessu. Warri kaan fakkaatanii dhufu. Warri kaan of fakkeessanii dhufu. Dhugaan garuu tokkicha. Kanaaf warra fakkaatanii dhufan ilaalcha fakkaatee dhufu, barsiisa fakkaatee dhufu. Isa kana adda baafachuudhaa fi dhugaa adda baafnee beekuuf qabachuun hubachuun baay'ee murteessaadha. Kanaaf torban kan ajandaan miidiyaa addunyaa kan biyya lafaas kan hafuuraas baay'een isaanii isa kana haasa'aa jiru. Fayyisaan ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos duwwaa akka ta'e dubbatanii haasa'aa jiru jechuudha. Egaan kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoowwan guyyaarraa qindeeffannee isin biraan ga'uuf abballee kan hangammaa isin biraan geenye ture. Isinis hanga xumuraatti waan waliin turtaniif kabaja guddaa argadhaa isin jenna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Dhimmoota maraan miidiyaa yoo irratti hojjete gaariidha jettan mata dureewwan garaagaraa yoo nuuf qooddan keessaa yoo nu barreessitan nu ga'a. Nuunis immoo deebisnee kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Kanaafis maraan miidiyaa as jira isin tajaajiluudhaaf. Yaada qabdan, qeeqa qabdan keessaan nuuf barreessaa. Maraan miidiyaa subscribe, share, like, follow gochuudhaan maatii keenya ta'a.
hanga xumuraatti waan waliin turtaniif eebbifamaa isin wajjin kanan ture Joonsaa ayyaanaati.